ፍቅራት ብለው ሲያወሩ ቢኖሩ ከወሬ በስተቀር ምንም ላይቀር Yooyyaa harka fuunee akkam jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo nageenya raarri waaqayyoo lafaaf iddoo jirtantti isiniif haa baay'atu jecha akkam jirtu anis qaxaleen keessan nagaa jira fayyaa jirtanii alaamanni isaa namni jaarsaa jaartii shookaa cilfaa biraddisti hunduu nagumaa miti baga nagaa naaf taatan jecha egaa har'aa ajandaan guyyaa irraa yookiin odeeffannoo cimtuun ani sooshaal miidiyaa hawaasaa kanarratti qabadhee dhufe keessaa jara asirratti argitan kana jechaadha. Jarri kun riippaabilikii irratti torban kana keessa ajandaa hawaasaa ta'anii jiran jechaadha. Keessattuu ijoolleen keenya dhiiraa suuraa kana miidiyaa irra deddeemanii manii paawur jechaa jiranii. An akka riippaabilika Itoophiyaatitti illee kanneen gaafinatti uume keessaa tokko maal seetanii yoomuma uummanni keenya loovii paawur namaan jettame bakka haa guddoos taatu. Daa'ima isaa taatu erga abbicha fuudhe saniif taate qaama sadaffaa maaltu galche? Qaama sadaffaa maaltu galche? Jarri lamaan waliif ta'anii miti. Jarri lamaan wal jaalatanii jaalala ajaa'ibaa, laayifii ajaa'ibaa, laayifii addaa waliif xaamamanii yookiin waliin mi'eeffataa jiru jechaadha. Isin garuu ajandaa isaan godhatanii manii paawur mallaqa qabdii jaartii hunduratti biraankii seechaa turre amma muuxachaa jirti minaamin jettanii ajandaa riippaabilika irra jiran jechaadha. Amma ajandaan torban kana keessa isaanii jechaadha. An achirratti dhaamsi tokko jira jechaadha. Dhaamsi uummata Itoophiyaatiif qabu namni tokko gaafa of jibbee lubbuudhaan addunyaa kanarraa of dabarse gaafa san namaan boohina. Har'a nama kabajame. Har'a nama dhiisa jireenya kun isaaniiti jireenya namaa keessa bahame jireenya keenya haa jiraannu jireenya namaa jiraachuu dhiisne jecha ofaa taanu dursine yoo of taane qofa namallee namaafis jiraanna biyyaafis jiraanna jechaadha. Inna ajandaa ta'anii amma gaafa duraa gaafa isaan laayifii jaalalaatirra jiran dubartiin kun jiraattu Ameerikaati dhalattu innis isheenis dhalattu Dirdawaati. Isheen Ameerikaa jiraachaa turte isallee gara Ameerikaa fudhachuudhaaf sargii godhachaa jiru zanaafataa jechaa jiru. Loovi is paawur jedhame uummata Itoophiyaa biratti loovi is paawur wanni jedhu tokko hin baratamne. Itoophiyaa biratti manii is paawur jedhaniituma nama xiqqeessuu namarratti duuluu nama arrabsuu kana kan baratame biyya keenyatti. Kanaafuu namoota lubbuun darban gaafa aaranii miira keessa taranii miira keessa galanii lubbuu ofii irratti tarkaanfii fudhatan namoota sanii maaliif boonyaree kinoo kan jiran irratti duula bannee namoonni kun maa jiraatu namoonni kun maa laayifii waliin jiraatan jennee bakka itti duula jechaadha karaa sooshaal miidiyaa hawaasaa kanatti. Ishi gaafa jarri kunuu dhabamanii lubbuudhaan odoo miira keessa galee yookiin mucaan yookiin isheen kun of ajjeeste hoo. Tokkoffaa umriin kennaa waaqayyooti ilaala wanni isin beekuu qabdan jechaadha. Umriin kennaa waaqayyooti qabeenya waaqayyo siif laatu keessa tokko umriidha. Jiraatteetu iyyuu dulloomuu waan guddaadha. Meeqa kamtu biyya namaatti qaama ofii dhabe meeqa kamtu biyya namaatti lubbuu ofii dhabe. Egaa asirratti waan isin hubachuu qabdan jireenya namaa keessa ba'a. Jireenya keessan jiraadha. Ka olii sodaadha. Yoomiyyuu namaaf hin jiraatina mataa keessanii jiraadha. Jireenya nama achuma cinaatti dhiisati jireenya dhuunfaa keessan jiraadha dhugaa. Baxaamitti nama dabbartu bara. Hedduun taasisamen uummata keenya kana. Innaa yeroo darbe boonillee akkasitti gizee jalqaba boonii lubbuun jirtu duulli cimaan itti banamee keessattuu gaafa gurbaan qubeellaa godhuuf eebba isaarratti qorichatti guutetti malee mucayyoon isa hin caalti isaa ol jirti umriidhaan deebi'ee qabeenya mucayyoon xonqaa itti guutetti mastafaaqarii itti goote jaalatte malee duu argu akkamitti ishee kana jaallata minaamin jedhee uummanni ajandaa isaan godhate jechaadha. Ammas immoo jara kanatti gadi jettaan maaltu isin galchime haa guddoos taatume. Uummanni keenya kun gara itti deemtan nama ajaa'ibdu bara. Ani gaafii natti uuma yeroo baay'eetti qabee hollaalu garam akka deemnu yoom jireenya mataa keenya jiraanname ofiif jiraadha of ta'a jiraadha jireenya mataa keessan jiraadha jireenya namaa keessa bahaa bilisa bahaa. Haga namni sun miira keessa galee lubbuu of balleessutti ajandaa dhiistanii maa guddeettu haa dulloomtu umriin kennaadha. Inde eega abbaan jaallatte eega isaaf taate dubartiidhaaf kabajaan sirruma akkuma abbaan manaa sun umriidhaan ishee caalu qaba.
garuu warra dhiiratiif immoo akka karaa wanni itti yoo deemne immoo akka riippaabilikaatitti yoo deemne namni kamuyyuu jechuudha abbaa jaalate nama naaf ta'a jedheetti amane tokko fuudhuun umriin hin daangessu wal fuudhuun waliin gaa'ela godhachuun umriin hin daangessu dhugaa dubbachuudhaaf taane umriin jaalalaaf daangessaa miti. Kanaafuu erga jarri lamaan wal jaallatanii dhiisamee keessa harka ba'a. Kun manii paawar jedha. Kun maalii paawar jedha. Indii waaqayyo sodaadhaan naan ta'e maasin gashime manii maa paawar yoo ta'e erga qabaattee itti fuutanii hin toshite haa fuutu. Indee bara kana keessa dhiirri silaa nama fuudhuun beeku ishumtuu baga fuute seenaa galmeessite. Indee namoonni keenya maal taatan yaadamlee. So mee nutti haa baratu isa loofii paawar jennu jechaadha. Indee maasin gashe mucaan jaallate isheen jaallatte jara lamaan akka hojii jiraatu qaamni sadaffaan ajandaa miidiyaa godhate waa miidiyaa feesbuukiin tiktookiin yuutubaroonni suura isaaniitti kan fayyadaman. Indee of ta'aa jiraadha gaa'ila namaa keessa bahaa. Manii paawarillee ta'ee qabaannan fuute yataan baatu baga fuute bagatti cabsite. Shamarran keenya immoo warra abdii kutatanii kana booddee umriin koo deemeera gaa'ilan argadhu jettanii cinqamtan birrii keessan qabaadha malee abbaa barbaadan maraxxanii keessaa fuutu jechuudha. Dhugaa hin fuutu. Heeruman jedhamu kaasa dubartiin mallaqa dhiiraaf laattu isa dubartiin hojjettee birrii itti fiddu kun heeruma osoo hin taanetti fuudha jedhama fuute malee heerumni dubartiin kun. So wanni isin beeku qabdan asirratti heerumaa fi fuudha adda baasaa beekaa dursa. Osoo waa'ee dhimma gaa'ilaatti seeniin osoo gaa'illi maal akka ta'e addan baafatiin hiikicha isaa baraa. Kana hin beeknu yoo ta'e waa'een gaa'ilaa nuuf hin galu. Waa'een jireenya nama dhuunfaa nuuf hin galu. Maal gooname jireenya nama dhuunfaa keessa bukoo keenya meeqatu gaadanu jira waa'ee nama haasa'uun duratti. Inna soba jedhame dubartiin takka erga ishiidhaaf ta'e erga ishiin jaallatte qaama sadaffaa maaltu gashee. Indii diigumsa yookiin jibba yookiin qabeenya isaaniitti naaftaniiti malee jaalala isaaniif qabdanii miti dubbiin kun wanni isin beekuu qabdan jechaadha. So kanaafuu wanni an akka dhaamsatittillee akka riippaabilikuma Itoophiyaatittillee wanna isiniin jedhu namoota rakkoo akkasii qaban namoota qabeenya hin qabne namoota xiisamuu sammuutiin rakkachaa jirtan gara yaala ispeeshaalistiitti deemati yaalamaa. Nageenyi waa hunda caala. Fayyaan faaya fayyaan dhabina. So nuti cal'isnee gaa'ila jettaniituma gaa'ilan taanillee in kufina. Eeyyeni nama si mararu nama tokkoffaa namoonni tokko qabeenya laalee dubartiitti riixata. Dubartii umriidha isaa ol jirtu. Dubartii qaaman isaa ol jirtu. Dubartii yaadanis isaa ol jirtu. So kun sirrii miti. Kun ilaalcha boodatta faadha. Fokkisaadha. Birriidha jettanii nama jaalatiin haa hojjetattanis dhugaadha jedha nama jaaladha. Dubartiin kunillee reelii birrii ofii itti amanteetiin gurbaa kana fuute. Gurbaan kun yoo biyya keessaa dhufe akka ishiin barbaaddutti romaansii ishiin barbaaddu laayif ishiin barbaaddu ta'uufii danda'a gaafii koodha. So adaraa keessa walaa jajjabeeffannu adaraa keessan. Dubbiin kun dubbii salphaa miti. Dubbiin kun dhimma jireenyaaf du'aaf jireenya jidduuti. Gaa'ila jechuun bar har'a gizee heeruman kana gammachuudha malee booddee da'umsa irratti cinqiin meeqa akka jiru osoo beekte dubartiin sara dhan ofii wajjin ciisuu miti daangaan ilmi dhiira irra bahee irra baatu dubartiin safuun beeynu. So dubartii kanarrallee gadi bu'aa bakka dhimma mataa keessanii yaadaa jireenya mataa keessanii yaadaa jireenya obbolaa keessanii yaadaa jireenya daa'imman keessanii yaadaa. Jireenya fuula duraa jireenya egeree boruutiif yaada malee har'a bichaa jiraanne boru yooduun dhimma isaati jechuun sirrii miti. Dhiphinni dubartootaa dhiphina keenya jedhee nama fudhatutu sirriidha na biratti malee namni dhimma dubartootaa nun ilaallatu nun gashu jedhee itti qollofee ajjeesee akka barbaade godhu dhimma dubartootaa hin galuuf jechaadha. Kanaaf adaraa keessan dhimmi gaa'ila jara lammeen kana keessa bahaa harka keessa baafadhaa waliin haa jiraatanii erga jarri lameen walii galanii erga jarri lameen walii ta'an harka keessa baafadhaa harki ittoo harki hundi seene harka jedha. Kanaafuu adaraa keessan
jechootadhaan isiniin jedhu kana keessatti xiinxalaa itti fayyadamuu qabna. Kanuma isiniin jedha waan dhaggeeffattaniif galatooma. Like, share, subscribe godhaa.